ماشي. جنانات ماني انا رمان ربنا رمان سنجري مالي بدي نغسا ربي في انا كاي والله من فدت ربنا رمان سنجري كخد جرا ما يبدل لك ملمون ماتني كارا بودي ماشي. ثاني مو مالك كسم بابا بيجوكم بيجوباتي مالك كسم بابا سلان جنة تقول فايد يس Gaafa birrii ati mana kiyya hojjette Amaddiin wallaahi ani dhagaytokkumma annama nafsii lamaan jiru warabbal kaabaan kan dalagadhe horiinaan ta'e birrii dhibba tokkoof diidama wallaahi laazim dabalatan kennife Amad. دا ولا مقالة تنا متانا ويرا إذا هذا لا فيرج لا في أسي لا فيرو جاتوري كم بعض ملتقي جامو سبب سنمي لا ربنا لا رفهم إن لما فهمو ياسمين كل ويا كان ويا وجين جتام ويا سني وجين جنة ويا كان Paaspoortii mucaa jaallatteetti kennatti kennite Amad. إدي قربا أفانك كبر. Taaptaa godhaa ijoollee taaptaa godhaa guys. إيه أما مجان كوني كأني جد أجرو حال كانوا مثلا ركون قيامي قبولي أمدي منا كان كيس. Mana kiyya guyyaa 8 hojjete Amaddi. وجدت إيسا سوق إيسين جنة لا منورا كان كيس واي سوق. Manooruma kiyya taaka mana mucayyoon durbaa tokko kan mana kiyya hojjettu jirti achuma manni kiyya kilaasii 3 fi saalaadha. Inni duraanii kilaasii kan ustaazam zamalee kilaasii ijoolleetu jira achi bula innis ijoollee wajjin mucattiin nama 3 kan mana keessa jiru bara ijoolleen jechuudha ijoollee kontoraataati mucayyoon nama guddaa baay'ee jechuudha kan inni mana qabda jedhu wallaahi nama guddaa nama haadha isaa taatu malee nama hiriyaasaa miti yaani. Jaalatu normaali dhabar bioloojii dha san dhiise rakkoon qabu. Innan jedhu guyyaa 8 erga bulee booda rakkoon uumamuun. Laa guyyaa 4 wayii hojjetee ka'ee ganamuma ka'ee mucayyooni lafatti na qabdee jedhe mucayyoo gaafannaan quraana fidaanan kakadhaanii anitti bakka mucayyoon inuma ajjeesattee billaatti fudhatte baay'ee jeequmni dhalate maqaana balleessite jettee mucayyoon jechuudha wallaahi baay'ee boosse quraana fidaanan kakadha jettee. Dhageesse hin jiru ati jarri qophaa rafanii jarri akkamitti dubartiin dhiirri wal keessa rafa mana keessatti. Abbaa giddi isin egaa dubbiin balleessinaati isin beekama. Ajandaadhaaf dhagaa isinii maa dhiirri mana keessa hin jiru. Ijoollee kontoraataati malee dhiirri mana keessa hin jiru mana keessa illee hin bulu isinii galee mi'e. Ijoollee kontoraataa nama 2 mucayyoo mana kiyya hojjettu nama tokko nama 3 Amaddiini. Bas isayyuu saalaa bulaa ture inni Amaddiin ijoolleen sun 3 ammoo kilaasii keessa bulanii. Dhiirri amma mana kee keessa dhiirri jiru Amaddiin qofa jechuudha. Eeyyee namni hin jiru namni galu mana kiyya keessa si jammaram. Eeshi. Ati gaafa sana sagalee halkan hin dhageenye isa jarri wallaan soorraa bulan isa warra bashan halkan sana. Hiisoo mucaanii wallaahi rimootii muqayyifaa fudhachuu jedheetaniyyuu ol ka'ee. Jetti ijoollee warri kaan warri bira ciisan hin argine aan kilaasiin kiyya irraa baay'ee fagoodha akkamittan argaa baay'eeddi. Rimootii fudhachuudhaaf ol kaatee ati halkan sana. Amaddiintu rimootii fudhachuudhaa isii bira dhaqnaan tarii isiinii maaf naqamuu dhufettee rifattee ol kaate. Amaddiintu isii bira deemu moo isiitu Amaddiin bira dhufe qoy? Akka mucayyoon himattetti Amaddiin rimootii muqayyifachuuf. Asirratti Amaddiin ati bakka ati ciiftetti intalatu si bira dhufe moo situu rimootii barbaacha kutaa intalaa deemte? Gabaabsi gabaabaadha hin dheeressin. mucayyoon na bira mucayyoo bootan na wutirus na bira itti gororaan na baleetee naaf irraa qaballi na salluu ala na bina jettee mucayyoo siin bira jiru beektee jechuudha siin mana yasmintee sutti dhattee maal jetteen yasmiin mucaan edda na bira bulee na qabee bina meennaan mucayyoo maal sobdaate jedhee naan si utaalee jedhu asumaan mana keessa qubatee mana keessa raggaltee isii hojii mucayyoo siin mana yasmiin wajjin hojii deemeen. Kana jennaan bakka ati rafaa jirtaa bakka ati rafaa jirtutti intalatu si bira dhufe jechuudha. Intala gororaan na mancaabsee na dhungattee waa tokko jinsiin qaamni koo jinsiin koo jira ofirraan qabaleen. Ofirraa qabaleen na salluu ala na bina jechuudha. Ustaazin naannoo maa deemii maaliif keessa hin baafanne silee yeroo isin dhuftee isin dhungatti maal dhiistaa jira miti naan jedhan. Eessa dhungatti Amaddiin? Maalirra si dhungatte? Inni ka hundeessaa misirriitti soba sirra kaa'amaa jira. Abaan akkana jedhaa jira. mallaa na dhungatti ka maal ta'an mallaa qofaan koo waa tokko na jira narra faaram rafitti irratti rafitti irraa ol keen qabaleen asumaan
Afaan keessa waan dubbatte. Tokkummaa aseen fidee kaana jiran dubbatiin raamee al tokko. Wayi saba akkasumni sirriin kaafne falsii sirreessaa deemaa jira. Afaan faa keessa faasii dhugatte. Afaan na dhungatte ni jira. Viidiyoo kana waraabanii sooshaal miidiyaa irra fiisanii tokkuma. Tasaana qoratii galee. Dafitti irratti dhuftee dhungatte jennaan ofirraa qabalee ni lammaffaa immoo salluu ala nabi nabiin eessatti beekanii. Isaa rakkoon qabula. Amma ati rimootii barbaacha kutaa sana deemtee tamoo hin deemne kutaa jara. Allimootii barbaacha hin deemne boo kijiba kun lafaanaa qallaqame. Soba. Yaasmiin. Abbaa gidi wayitaaf. Na susukkuumte faa jette dhanna keessa susukkuumte moo akkam susukkuumte moo akkami? Susukkuumaa qofaan talii lafatti yoo tiin narriitiin hin jiru jedhee lafatti akkuma jara faranjii sanatti na ooti. Afirraan kaballe mageen. Ati nama aadaa keessa haasaa muka qaba jettanii nan gaggeessaati. Viidiyoo iyyuu na waraabanii baamana Yasmiin kun illee jirti. Viidiyoo na waraabanii dhiqqoo gadi ba'ee citii medhanii si galchine na as waraaruudhaaf viidiyoo lafa kaasee jiranii isin kuma qabdan isa kana. Ani dhugaa rabbii sitti mamiti namni dhugaa dubbatu silaa Hacaaluun intarvii tokko waraabamee ajjeeffame. Hin beektani cala namni keenya waliin laafu bakka hundatti. Garuu ani nama sabaa sallamiidhaaf illee biyyatti dhaabbataa ture. Nama xiqqoo miti. Biyya ofiitti jechuudha biyya kootti. Magaalaa kee keessa ture mataa kootti. Maaliif maatii yoo ta'e warraasuudha uumama namni doo dhaqu. Siyaanii boonii maratanii naan maatiin keenya warraasuun jennaan dhiisee leenjii keessaa ba'een. Ba'ee dhufee mana rugeen dhiisee dhufee. Mee waa'ee isaatti deebina. Qoy waa'ee leenjiitti deebina. Wayitu jira Ahmadiin qoy waan sirreessaa. Ijoolleen maatii keessa hiitamee erguu barbaadan Jimmaa Wallisoo Finfinneef Adaamaa lakkoofsi koo viidiyoo jalqabaa jala jira. Tamiraaf meeshaa ramadaanaa tokko tokko. Lakkoofsi koo viidiyoo jalqabaa jala jira achi fudhaatii yeloonaan jira. Warran isiniin deebifne immoo obsa tartiibaan an deebisa waan ta'eef namoota hedduu deebiseera warri kaan naa obsa. Okay, gara yaadaatti deebina lakkoofsi koo viidiyoo jalqabaarra irra na jala gasseenaan argattanii. Adaamaa Wallisoo Finfinnee Ilubaaboor Beddellee Jimmaan guutuu jechuudha. Ahmadiin amma wanta tokko itti akka soba sirra hin kaafne wanta si gaafadhu jira. Maati? Amma soba kayeefaa intalatti deemee siin jedhaa jiru. Intalatti deemee. Kan viidiyoo na waraabee baammanaa Yasmiin jira Yasmiin illee jirti viidiyoo na waraabanii citii kana gadi ba'ee meedhanii na godhani. Ustaazan lamo maaliif keessa hin baabanne filanaa jira. Tokkummaa. Yeroo tokko elaa abbaa giddi bakka inni viidiyoo na waraabanii iccitii minaamni jedhu iccitiin ati himtullee hin jiru kan ati dubbattullee hin jiru yoo jiraatellee waan barbaadde himuu dandeessa si galee iccitii wanni nuti viidiyoo waraabnee fi abbaa giddi paaspoortii baasuudhaaf jecha asi mucayyoo kana gaafa inni paaspoortii kanatti kennatu anaan mari'annee mucayyoo kun toraataan mana kiyya jirti hiriyaa isiiti sinii galee dubbisuuf mana kiyya dhufte malee tala mana kiyya illee galtuu miteela saba naaqabi jedhee isatutti kennate sa'aatiitti kennu nan gaafanne naan mari'anne nattiin kennanne sa'aatii badu anin argine quba keessaan qabu gin akka nama tokkotti waan inni dalagaa deemuudhaaf paaspoortiin kiyya bade akkana jedheef muwaaz abbaa warraa kiyya asii miti shaarjaa taaksii bakka 3 moo 4 deemee barbaadee fi paaspoortiin mucayyoo kan Ahmadiin yaama kan Ahmadiin qofa miti kan bade kan mucayyoo illee kan Ahmadiin illee taaksii keessatti dagatame taaksii shaarjaa illee ajumaan illee bakkiin dhaqamin hin jiru yeroo dhabamu achiin imbaasii fuudhee geesse nuti gargaaruudhaaf isinii galeemi imbaasii yoo inni fuudhee geessu paaspoortiin kee waa yeroo qabuuf yoo baafachuu barbaadde birrii 2,000 malee paaspoortiin bahuu hin danda'u jedhameeni jennaan birriin 1,000 kunooti jette mucayyoon birrii 1,000 kennite muwaaz abbaa warraa kiyyaallee anillee birrii 500 birrii 600 si guuta birrii 1,600 ta'a 400 fidiiti ani birrii sittin kennu paaspoortiin dhaqee baasee paaspoortuma harkarratti sii kenna waa'ee paaspoortii kana waggaa ajaandaa nama godhatta ati jedheeniin jennaan hayyee jedhee nu biraa deemee ka'ee yaada isaa jijjiiree lakkii namoonni birrii 1,000 sana fudhadhu koomeshiinatti hin kaffaladhu hojii galiiti achii booda bakka hojii teessee damooza achii fudhattu immoo paaspoortii kee sirreeffattaa naan jedhani sababa kana ta'eefu dirqama paaspoort birrii naa kennitanu malee jedhee maraate mucaan kun ishii akkam birrii sii kennuufi nama tokko qabadhuuti kottuuti namni sun daliila haa ta'u birrii 1,000 siin kenna akka hadhaa kaaftee ajandaa nuun godhanne ajandaa kana cufii ani nama dalagatuudha ani akka nama tokkottiin si gargaare malee ani waa'een paaspoortii keellee nan laallatu jedheeni jennaan namni natti dhiyaatee daliila naa ta'ee dhufee birrii kana narraa fuudhuun jiruu naan jedhe raamadaan faashinii nan fidadhannaan raamadaan faashinii nan galchu deemi jedhee ari'ate na fakkaata
achiin eenyunni annasriyaan oleen fidadhaan an jedhe fidadhu abbaan barbaadde dhufu nama birattan birrii kee 1,000 sii kenne akka ati paaspoortii baafachuu hin barbaanne maallaqa barbaaddu namni sun qofti naafaa beekuun jedheeniin namni mucaa kana dhufee daliila ta'ee birrii kana fuudhu dhabame halkanirraa sa'atii 3 walakkaa nu rafnee jirra la dhufee guyyarraa barreen koo akka yaazanu godhe achiin abbaan warraa kiyya aaree ani paaspoortii baaseensi kenna malee maallaqa sittiin kennu ati ji'aan ajandaa nu godhatta booda paaspoortii kee kan gate nuyi miti nutti hin kennanne garuu waan mana keenyatti badeef jecha si gargaaruu si cinaa dhaabbanna nuti jedheeni ammallee gaafa lammaffaa kanarraa sa'a 3 walakkaa dhufee barreen koo akka ambirrii kana fudhu malee jedhe asii hinuma hin deemu bordalagaa deemu fanii jedhe dalagaa sana komishina birrii 600 jedhani komishina kaffaladhee dalagaa sana deemee dalagadhee gaafa mindaakoo fudhemmoo paaspoortii baafadha namoonni baay'een paaspoortiin haga waggaa 2 sin barbaachisu ECT birrii kee fudhu komishina kaffaladhu hojii galinaan jedhani ati ID qabda paaspoortiin sin barbaachisu naan jedhani dirqama birriinaa kennitan malee jedhe kunoo ustaazam zaamana jirani Ahmadiin jedhe maallaqa fudhachuu yoo barbaadden jedhe an callisee maallaqa sittin kennu viidiyoon si waraaba sii ta'an jedhe yeruma sana jechuudha eenaan jedhe akkam jettee na waraabdanaan jedhe ani paaspoortii hin barbaadu ofii kiyyaa maallaqa kiyyaanan baafadha maallaqa isa kanammoo naa kenni jedhiitii anamma booda miidiyaa irrattis ta'e eessattuu ta'e maqaa keessan hin dha'u maallaqa immoo bakka paaspoortii silaanaa baastan maallaqa fudhadheera jedhi dubbadhuuti birrii keessii kennaan jedheen akkuma kana ani paaspoortiin fedhu birrii 1,000 fedhaaf amma paaspoortii illee ati nuti hin kennine nuti si gargaaru si bira dhaabbachuudhaaf birrii kana si kennaa jirra jettee kaadha. Birrii kana si kennaa jirra kan hin jedhe birriin 1,000 hin jira birrii 600 si dabala jedhe abbaan warraa kiyya ati birrii 400 fidadhu jedheenis jedhe asitti osoo Ahmadiin kan birrii 400 sana fidatu ta'e inni immoo birrii 600 dabalee fi isin sa'aatii maaliiti abbaa warraa kee oy sababni maallaqa kennuu isin geessisi abbaa warraa kee maal akkam sababni nu isa akka nama tokko waan isa gargaaru barbaanneef malee dhimma biraa takka iyyuu miti tokkummaa okay na gargaaraa jedheenillee eega gargaaru barbaade maay viidiyoo waraabdu akka nama tokkootti gargaartu eegate maay viidiyoo waraabdu osoo viidiyoo sana waraabne 1,000 sana iyyuu fudhanne jedhe kana dhakaadee sila agadhaa jandaan godhataka jechuun oo shakkirraa qabdu ta'e maay gargaartu fakkeenyaaf maaliif kennitu birri gargaarsa miti dubbichi kaffaltii ta'uu isaati si galee kaffaltii ta'uu isaati maaliif kaffalure sababni jedhe kaffalu maaliif kaffaltu isin hin ganne mucayyoo paaspoortii jalaa gatte sana tuyyuu irraa fuunee fi siin jedhaa raabar tokkummaa maaliif jechuun isin hin kaffalleette kaatee baratis erga mana sana dhufeeyyi intalattiitti kennee Ahmadiin yoomitti kennitaati guyyaa sana mana sana torban tokko kaati bulte guyyaa 8 baagi dan tokko waa wayni madara gibadda qoy dura gaaffii keenya deebista achi booda kan kee dubbatta ati mana sana guyyaa 8 ka bulte akkasuma guyyaa 15 birrii guyyaa 5 yuuna wattee naan dalagaa guyyaa 15 bulte guyyaa meeqaffaa irratti intala sanaan wal bartee guyyaa 10 kennaniiru qoy achiin deemin guyyaa meeqaffaa irratti paaspoortii kennite intalaaf gaafa guyyaa afuriiti paaspoortii kaati kenniteef dalagaan hin ta'u nambaasaa itti Ahmadiin nambaasaa itti naan Yasmiiniin bira baannaan ijoolleen jimmaa hundinuu du'aa siqneeti jedhan saamsa dhiisi Yasmiinumaan kana bira dalagii sabarii obsii jedhanii natti ka'an jennaan ammaan booda maqaan kennamu simbuluu kaanaan jedhan
Jennaan isa Yasmiiniin bira dalaguu eegalee paaspoortii kiyyaaf birrii kiyya naan itti birrii dhibba tokkoo fi Paaspoortii kan kee mana Yasmiin galtee guyyaa meeqaffaa irratti intala sanaaf kennite? guyyaa afuritti ergaa isaan kun tu'aa isaan kun hin ka'ini anaa Yasmiintu afaan keessa ol baay'een tala si wajjin hojjennu keessatti si wajjin hojjennu si wajjin hojjennu dhalootii natti mante guyyaa jumaa dhalootii natti mante haadheen kabale mucayyoo qabaluudhaatti ga'e jennaan Maallatti batte? dhalootii natti mante guyyaa jumaa dhalootii mante Dhalootii jechuun faarfannaa. faarfannaa bante guyyaa jumaa musliima na biratti bananii qobaatti dhaggeeffadhu hedheetaniin mucayyoo qabaluudhaatti ga'e jennaan atti mucayyoo kana tuxxaatii jettee dalagaarraa na baafte Yasmiin. Kanaan paaspoortii guyyaa afuraffaadha ati kennuun. Guyyaa afuraffaadha. Ati gudeedamuun guyyaa meeqaffaadha? Inni an gudeedamuun erga walollee kaane ijoolleen jara kaan intalatiisii wajjin hojjennu na baqattee qobaatti dinqa biraa. Guyyaa meeqaffaadha? Guyyaa meeqaffaadha? An gudeedamuun akkana dhaggeeffadhaa siitiima. Inni guyyaa shanaffaadha. Inni lammaffaa mucayyoo si wajjin hojjennu. Akka paaspoortiitti kennitee jennaan borumtaan si gudeedde jechuudha. Borontuu sana mucayyoo si wajjin hojjennu erga walollee na baqattee kilaasii biraatti rafte. Anaa mucayyoo si maa wallaggaa maa wajjin ni ciisaara. Nama lamatu qabnu. Annan rafitii irratti dhuftee na dhungattee ofirraan dhahe. Asumaan salluu haala nabi naan jetti. Nabiin eessatti beektaa haatuun ni kaasne ati namni itti na dhungattaa jedhe. Jennaan mucayyoon kun haraaman daladdu jedhanii jedhe Yasmiin kun natti iccitii mana kanaa baaf naan qabsiifne biyya sufuuna. Asuraarraa waa meeqamaa. Viidiyoo na waraabanii of jalaa qaban hin jarre jechuudha. Ustaadam isaa rafaadhaan mana jedhan. Ustaadam isaa maal jedhani? Erga si qabde maaliif keessa hin baafanne na kakachiisanii maaliif keessa hin baafanne sedhaan naan jedhan. Naan haraama dalaguun barbaadu bor ilmoon kootis. Ustaaz Hamsaa immoo? Ilmoon kooti bor haraama dalaguun barbaadu hin jedheen. Meeshee. Jennaan atumaani ana haraman rabbi haraman dalasin jedhe maaliif ibidda seenaa keessa yoo rabbi fidee anna kaa'e wallahi hamman fuudhutti rabbi haraman dalasin jedhee kakadhee jira maaliif dalagadhee kuma ilmoon maatii kaa'aa bulee. Meeshee. Isaan immoo maaliif keessa hin baafanne biyyi kun biyya gubaati maaliif keessa hin baafanne silaan jennetti kolfanii jiran. Yasmiin kun naas firaaranii qabsiifnee biyya si buufnaa jedhanii ijaaramanii. Tokkummaa kuma tokko ka dabaluu qabu baay'ee Ustaaz Hamzaadha. Qaxxaamuu qabu uummata kana biratti dhufee kuma tokko adabamee kaffaluu fi qabashee. Baagiddi golfinaa baagiddi waan golfannu miti wallahi waan golfannu miti. Yasmiin. Yasmiin. Abbaa Gid. Amma mucaan kun miidhameera kuma tokko naafa dabalanuu ajandaan kunis asirratti dhaabbatu jedhaa jira maal isinitti fakkaata? Hin dabaltanu moo hin dabaltanu? Duraan dursaa Abbaa Giddi paaspoortii kana natti hin kennanne an harkaa hin banne akkasii miti. Miti erga intalaa wal loltii miti kan paaspoortii kan gootiin beeke kaan nagannagee viidiyoo na waraabdanii iccitii mana keenyaa gadi baattee dubbannaa paaspoortii natti hin kennanne an harkaa hin banne tokkummaa akkasii miti. Ani waan inni mana kiyya dhufee mana kiyya jiruuf mucayyoonis mana kiyya jirtuuf mana kiyyatti waan kun raawwatameef akka nama tokko mucayyoo irraallee gaafadhee fuudheefi malee natti hin kennanne gizee jirru walitti kennanullee ani hin argine keessan jiru jechuudha paaspoortii kana. Isaa badee guyyaa tokkoon boodaan dhaga'uun paaspoortii kana eega dhabamee taaksii shaarjaa nageessii paaspoortiin nagee barbaadadha jechuu irratti kan hin dhagayan paaspoortiin Ahmaddiin akka badeeyyuu jechuudha. Amma Yasmiin. Mucaan kun mana kan kee galee gaafa bultii afuraffaa irratti paaspoortii intala kanatti kenne. Akka inni jedhu. Intalli kun immoo paaspoortii fudhattee borumtan haleellaa hamaa irra geessiftee jirti. Wanti kun immoo kan raawwatame mana kan kee keessa waan ta'eef amma qarshii kuma tokko dabalaa fi Ahmaddiin kanaaf kaasaa barbaachisa ilmoo dhiiraati. Maaltu itti fakkaata? Kaasaa gaa ustaazna dabalan ustaazatti maaqa. Agan danda'u itti laafne hin baasdu meegeesseeni taaksii shaarjaarra fuudhee zooree argeenni taaksii ajumaan irra geesseeni bakkin hin geessinin jiru chaansii isaa ta'e. Waan hin jirre dalagdanii Yasmiin. Waan hin jirre dalagdanii ilmoo dhiiraa kanatti isintu kaffaluu qaba ustaaz maaliif kaffalu? Ustaazis kaffaluu qaba. Keessanillee waan addaati waan ta'eef. Maal balleessine mee badiin keessan kana jedha rakkoon qabu waan isin nutti murtanii nu maqaxxaamna badiin keessan kana jedha bakka kanatti.
badii guddaadha malee badii guddaa. Durbaan Nama Ahmadiin jechuun nama tokko miti. Ahmadiin jechuun qabeenya Oromooti. Qabeenya Oromoo kana. Oromoon akka ija tokkotti kan laaltu kana yaalii akkasii irratti raawwatamuun ofiisaa. Shamarran hunda jaallata abbaa giddisayyuu shamarri baay'ee jaallatan kun akkas miti Ahmadiin. Ijoolleen shamarran hundatu kan komii qaba amma ajmaan keessaa salfii baana jedhaa jiru bara. Justice for Ahmadiin jechuun deemu waan ta'eef osoo kun hin dhufin kuma tokko Ahmadiiniif kaffala ciqiciqiin qabu. Ustaaz kuma tokko kaffaluufi qaba. Kaasaa barbaachisa mucaan kun si galee. Ay Dubai. Namni ammas gidduun isinitti lama dhibbi saddeetan kuni naannawaa jibba. Kanaan caa murtii fixeeraa isinitti fufaa. Yaasmiin atis kuma tokko hin dabaltaa fi sheekni sheexanaas kuma tokko hin kaffalaaf Ahmadiiniif bas muramteetti. Muramte. Ciao. Yaada. Aye muramte. Kan kooti gama kootiin fixeeraan. Ayyee abbaa giddii koo yaada dabalataa namni as jirtan hundi kun 2,700 kuni asumaan namni tamira maatii keessanii waan faxaraa erguu barbaaddan na dubbisaa lakkoofsi kiyya eenyu jala jira bakki na dubbiftan dhaggeeffadhaa lakkoofsi koo viidiyoo jalqabaarra jira warri na dubbisuu qabdanu warra Finfinnee Adaamaa Wallisoo Jimmaa Ilubaaboor Beddellee Jimma gaafan jedhu aanaalee 22 Jimma keessa jiru Jimma guutuu gaafan jedhu magaalaa Jimmaa qofa miti jechuudha. Jimma hunda gaafan jedhu Jimma hunda achi keessa hundi jira irra isinii deebi'a Beddellee Ilubaaboor Finfinnee Adaamaa Wallisoo Jimma guutuu ishee lakkoofsi koo viidiyoo jalqabaarra jira warri immoo na dubbiftanii tartiibaan isinii deebisa waan ta'eef obsaan na eegaa deebiseera aga danda'u edda deebisaa bulee irra illee irraa deebiseera aga danda'u warra fedhii keessan ta'e qofa fedhiin qabdu taanaa waan na dubbiftuuf hin qabdu namni itti maayiru nama fedhii qabu qofa nama fedhii qabdu qofa oo fedhii hin qabne rakkoo hin qabu dhiisuu dandeessa. Kun akkasii jechuudha. Lakkoofsi koo viidiyoo jalqabaarra jira. Viidiyoo jalqabaarra jira jechuudha. Ankoos be. Gara yaada darbinu. Ankoos itti beeksisa koos. Ijoollee immoo biyya achi keessaa birrii argachuu barbaadan Dubaayii keessaa kunoo deedoon isin bira jira. Warri teelegiraamaan dawwalaa jirtan kan akka yaa hundi keessa teelegiraama obsaa gaa anaas irra jiru osoo hin taane gaafa hin bahe dawwalaa warri Dubaayii keessa jirtan immoo birrii keenya asiin ergii bitaan baasii mirgaan baasii warri jettanu deedoodhaan asan jira siniina jedhu. Achitti galchuun tuuqaa wajjin irraa is waa bitadhaa. Tokkummaa dhaggeeffatu. Inni lammaffaa ijoollee natti qusaa onnee irraa dhowwee inni sadaffaa immoo biyya feetan keessa teessanii natti bilbiluu dandeessu asumaan quba qabaadhaa biyya feetan keessa teessanii rakkoon qabu bilbila kiyyaan naa bilbila Joordoon Beerut Kuweet Kwaatar Qatar biyyuma feete jiraadhu natti dawwal rakkoon hin jiru. Maalitti Ahmadiin? Waa xayyeeffachuu isi gaan koona tumuri. Amma wanti itti mul'atu keeffadha. Ana waan ani engedde qabeenya dhugaa bitti nama sabaa sanna miidhaafillee biyyaafillee dhaabbataa ture biyyatti illee jechuudha. Asitti immoo maatiin keessatti akkuma nama tokko warra kadheera. Rakkoon kun dhala gahuudhaaf obboleessa dhabuudhaaf natti dholfamuu qaba hin qabu. Inni lammaffaa immoo biyyi kun mirga hariinuu mirga qaba. Fakkeenyaaf haalii dhabuutu hin ta'in mirga nama biyyuu kabajama. Garuu nama dheengadde bakkeetti rakkatee bakkee irra ture. Hin beektan hundi keessan jechuudha. Tokkummaas illee hin beekte. Amma Yasmiin balleessiteer mucayyoo sana irratti mucayyoo sana badiin hojjettudhanii anatti gargaalanii muciccitii kana baanaan si qabsiifnaa jedhanii viidiyoo na waraabanii qabanii inni lammaffaa immoo birrii kuma tokko naannaa dheedhoof sodaadhee ofii kootiifu birrii kuma tokko fudheebee sanatti paaspoortiin immoo birrii kuma lamaan baanaan jedhanii naannii si'a baasan dara suura baqasiifadheen salgii dhaqee ofii kootiif jechuudha. Maaliif jireenya kootti sammuun kun nagaan jiraadhee maaliif maatiin kootti akka jiran hin beeku maaliif hin baqasiifadhee jireenya koo sammuu jireenya namaan jiraadhu dheetan aareetan warra nana xiqqeesse kan lafa laalchisuudhaaf aarsuudhaaf. Amma viidiyoo na waraabanii qabanii mucayyoo na gudeedeetti inni lammaffaa immoo mucayyoo siin wallaggaa kun immoo birrii kuma tokko naanneetti. Keessaa qooda qabdi kaa. Viidiyoo na waraabuu keessatti baammanaa Yasmiin viidiyoo na waraabanii na waraabanii qaban. Yasmiin dhiifama gaafadhu Ahmadiiniin viidiyoo sana balleessa. Maal viidiyoo waraabdama? Yasmiin. Tokkummaa. Ati hin ganne qoy paaspoorticha ati hin ganne hin argine maaltu viidiyoo si waraabsise maaltu birrii kennu maal si galcheeme maal viidiyoo waraabdame amma dhiifama gaafadhaa Ahmadiin gumi viidiyoo sanallee maaltu si galche sila oo gatte birriin kaffalee natu gate natu fuudhee gate birriin kaffalee nutti
Yoom waatiin Video isa kam inni sin jettan qoyaa video isa kam video jettan kun videoon kun walii lama baay'eedha isinii galeemi. Video akkamiiti kan inni gesidaana waraabde dura deddeebi'ee kan inni dubbatu mee ifanaa godha. Gaafa birriitti kennitan akkasumatti gabbaatee iccitii keenya baafte gada kasi baafne ta'e waraabdan. Amaddiin gadi baatee iccitiin ati himtu tokko duraan dursa maa inni iccitiin. Iccitii ayimuuf moore amma dhiifama gaafa maaliif viidiyoo waraabde Amaddiiniin ati? Haimu icciticha akka inni mun barbaadayyuu Amaddiin iccitichi kun maa inni? Siisisuufi. Habibti maaliif Amaddiin viidiyoo waraabde? Ammaan wachanii isa isiisa Amaddiin tokkummaa ati nagaadhaa an wallaahi isisuu miti an mucaa jechan taaneyyuu hin dubbaddu an si gadan nama akkana miti. Maaltu viidiyoo si waraabsisa Amaddiiniin? Osoon viidiyoo waraabne kanayyuu hin fudhanne jedhe nama kaaduudha Amaddiin jechuun yoo as jirtu waan biraa nama. Atiin kennine miti. Hin fudhanne jedhu fudhateera. Ishii paaspoortiin hunda biraa hin banne leeshinni sa'a 24 eddee dhaqe hundatti yasmin jedhaa oolan paaspoortii an hin ganne akkasii miti yaama tokkuma dhugaa dubban. Viidiyoo isa waraabdare an hin ganne malee maal viidiyoo isa waraabdare waa'ee viidiyoo maaltu isa keessaa. Osuma an hin ganne jedhuyyuu si'i mana keetti bade situ gaafatamuu qabaa jedheeti kan inni natti godhaaru argaan jirtu. Viidiyoo cicciti jira. Viidiyoo sana wanti inni waraabame dhaqe holitti himaa waan Amaddiin hin qabsiifne natti rorrifameeti galee hin qabsiifnaadhaaf qabeenya keenya gurguree dhufee qabeenya maa gurgureennu. Maal nasi biyya irraa nabidee na qabsiiftu moo wayi baabanaa sitii na qabsiiftu moo viidiyoo waraabanii jalaa qaban baabanaa si muwaazin na waraabee siin na waraabdeetti. Iccitii hedduun akka jira garuu iccitii kana gaarii baasee akka miidiyaatti gadi ba'een dubbanneef viidiyoo na waraabatan. Icciticha baasi amma ani dhaga'i yoo icciticha baaste viidiyoo siin gubayyuu hin da'u. Yoo iccitii dhumaati jettu kana baasi. Baasi iccitichuma dhaga'i Amaddiin ilaa akka viidiyoon kee viidiyoon si waraabame yoo jiraate birrii fudheera ani paaspoortii hin barbaadu maallaqan barbaada kan jedhu si waraabame kanaan achi paaspoortiin tokko viidiyoon si waraabame wayi kan addaa hin jiru si galee Amaddiin. Garuu dammoo viidiyoona iccitii ati jettu iccitii maaliiti? Wallahi lazim mucaa gadi si bule ilmoo gadi si bule hojiin kan jechuudha. Maaliif? Isaa miti viidiyoo qullaa miti garuu qullaa miti Amaddiin qullaa miti viidiyoo ijji. Normaal maaliif waraabama? Toofiq Dedoo. Viidiyoon isa waraabame ani paaspoortii hin barbaadu maallaqan barbaada ani paaspoortii ofii kiyyaan baafadha amma boodallee miidiyaa irratti keessatti maqaa waan inni ati tokkummaa waan inni fudhate isaa waan inni harkaan fudhate isaa ati maaliif viidiyoo waraabda paaspoortiin ganne maaliif waraabne mana kiyyaa barra tokkummaa mana kiyya jira barri paaspoortii gatuu baadhu si dhaga'i tokkummaa wanni si gaduu qabu waan tokko wayitu jira wanni ati nama nu banne ati tokkummaa yeroo baay'ee dhaga'i siima an dhugaan siin jedhaan tokkummaa siin kabajallee akka nama tokkotti si galeemi baay'ee hojii kee irrattis immoo baay'een si deeggaraggiin gaafa waan tokko dubbattu kara lammanuu yuudaalaa dubbadhu malee ati garuma tokko qofattiitti zimmetteedhuma akka yaani jira miti hin deemin okay yoon siin jedhu namni kun maaliif viidiyoo waraabee Amaddiin nama akkamiiti Amaddiin nama akkamiiti jedhi mucaaslee hubadhu nallee hubadhu kai narra fidii kaa'e si galeemi dhugaa qabdi Yasmin jedhee warras jala deemtanii dammoo Yasmin akka namaarree Yasmin amalleen ko badaadha ammeessan jira hojiirran jira si galee nama hojiiti nama kaayyoo hojiidhaaf jedhamee osoo achi baatee isa kuma kana maqaa xureessitee baataati eddee dhayite namnatti maqaa tochi teesse jira Ramadaani maal jette arrabsaa turte Qamariyyaa maal jette arrabsaa turte Amaddiin galeemi ati bakka geesse hundatti maqaa nama balleessita ani maqaa kiyya waan inni eeggadhu jechan iyyuu viidiyoo si waraabe dhimma tokkollee sirraan qabu waan si galee obboleessa kiyya maqaa kiyya akka maqaa kiyyan xureessineef jecha. Of ilaali bootirtu ilmoo garaadhaa qabda of ilaali booti jirtu. Agayis. Asaakaa argitin haasa'in adaraadhiis sin kadhaa dhiisi asaakaa argitin bulbuun hin jedhin maaliif garaadhaa ilmoo qabda. Tokkummaa. Walumaa galatti an kanini isa viidiyoo waraabee fi ani waan ofii kiyyaa boru maqaanan balleessine waan maqaa kiyya eeggadhuuf malee dhimma biraatiif miti ani waan dubbachuu barbaadu xumureen jira dhimma biraa yoo boqannarraa qabaattan immoo sa'a barbaadan na waamaati ani hirmaadhee waan barbaadan isinii deebisuu danda'a ani Amaddii wanni waraabeef dammoo
viidiyoo wayii qullaa wayii miti yookaan viidiyoo badaa wayii miti bas yoo inni birrii narraa fudhatu akka Ahmaddiin birrii sana narkaa fuudhe bicha ragaadhaaf waraabbadhiyan an waraabbachuun dammoo ani akka inni bor ol bahee maqaanan xureessine maqaa kiyyaaf malee Ahmaddiin irraa dhimma wayii qabaadhee miti wayii dammoo mucaa kana hammeenye wayii qabaadhee miti asitti naa baraa uummata kiyyeessanii galeemi. Ammatti walumaa galatti birrii guyyaa shanii moo maal dhowwattere? Birrii inni mana kiyya hojjete tokkummaa. Baay'een jira baay'een. Gaafa birrii ati mana kiyya hojjette Ahmaddiin wallaahi ani dhagahi tokkummaa an nama nafsii lamaan jiru warabbal kaabaan kan dalaga dhoorinaan ta'e birrii 120 wallaahi laazim dabalatan kenneef Ahmaddiin warabbal kaaba birrii isaa immoo siifana sabana caqasi ati ilaa tokkummaa Ahmaddiin kan bira dalagaa ture birrii 300 guyyaa lama na bira hojjete guyyaa lama gaafa duraa birrii 120 kenneefi guyyaa 120 kenneefi ka'ee deemi jedheeni bakka mucattii si mana kiyya jirtu iqaamaa si ana irraa dalage mana kiyya hojjetaa jirti mucayyoon biyaansi mana kiyya ji'a 5 ji'a 6 Ahmaddiin dhufee guyyaa 3tti mucayyoodhaan wallollaan mucayyoodhaanis walii galuu dadhabee ijoollee mana keessaa ijoollee kontoraataati an kan hin fidu ijoolleedhaan walii galuu dadhabee bakka walloleennaan Ahmaddiin jedheen ijoollee feeguma jedhaanis waliin loliniin jedheeniin ijoolleedhaanis waliin dhabinii birrii 120 kenneefi paaspoortii na bira kaatee ture duraan jechuudha osoo hin badiniin paaspoortii kee hodhuu birrii 120 hodhuu dhaqiitii dalagaa riskii kee barbaaddadhu ati ijoolleedhaanis walii galaan jirtu ijoolleedhaanis wallolta mana keessatti mucayyoo wajjin hojjetan wajjinis walii galaan jirtu jedheeni kazaan ustaazamzaa dhiisii mucaan kun eddee dhaquun qabu haa hojjetuu naan jedhani siigalee tokkummaa Ahmaddiin jedheeniin yoo na bira ma'aas hojjechuu kan barbaaddu ta'e ijoolleedhaan walitti hin deeffatini malsii ijoolleedhaan waliin lolinii waliin arrabsini mucayyoodhaanis waliin lolinii rakkoo iyyuu barbaade yoo jiraate natti himi ijoolleedhaan narra darbitee bakka hin arginetti ijoolleedhaan walii waan taane waliin hin jechan taane jedheeniin jennaan hayyee ishee nama dalagaa barbaadu nama dalagachuu barbaadu naan jedhe ishii jedhee hojjedhodhe hojii jammareen nan tokkummaa yaajaa ana bira hojjete eegantanaas Ahmaddiin qooyal tokko eegantanaa asii guyyaa ja'a na bira hojjete gaafa duraa guyyaa lama na bira hojjete birrii 120 kenneefi qabadhu laa ustaazamzaa biratti siigalee isaanuu hin jirani guyyaa ja'a na bira hojjeteenaan birrii 300 fi birrii 330 abbaan warraa kiyyaa Ahmaddiinii kenneef birrii guyyaa ja'a isaaba birrii 300 abbaa zayitii achitti jechuudha tokkummaa amma birrii 330 kenneef abbaa warraa kiyyaa yoo dhuguma birriin isaa haqni sana biratti hafe wallaahi lokeeshina naa ergu amma bakka inni jiru dhaqeen birrii isaa kennaafiyan ati amma abbaa zayaa tokkummaa birriin guyyaa ja'a isaaba birrii 300 meeqa akka dhufu abbaa zayi Bakka خلاص eega kennitee fi qoya sadii innum tayaada. Birrii meeqan kenneef wal birrii guyyaa 8 na bira hojjennaanani. Kennine sobee taree gurbichannan. Guyyaa 8 dhaggeeffadhu tokkuma dhaggeeffadhu sullee barbaadu dhaggeeffadhu tokkoffaa inni bajammara mana sana nabaaftee jara ijoollee arsii tokkooti mana sana mana uffataa wayii banatanii dhaggeeffachaa chaalenjii tokko waraabee mucayyoo sanaan walitti bu'ee sababii sanaa baartee dalagaadhaan baarte. Innaan asii baanaan bakka hidhattu hin qabdu sibira lagiinaan jedhanii. Gurbicha na dhaggeeffadhu birrii keessii kenniteetti ati achiin bahee asiin galee naa dhiisamma. Godaaniin wallaahi birrii guyyaa arrabni koo kun ashaadaa didu birrii guyyaa shanii na dhawwatte sababii isin na dhawwatteetti immoo maaliifi inni isin na dhawwatteef Ahmaddiin tokkummaa Qodaaniin gurguramne tola guyyaa bayyaa dannasaa oolan intala hojii taphataa oolan biratti birrii guyyaa shanii na dhawwatteerti. Arrabni koo kun ashaadaa dhugaan manii. Ahmaddiin ayyee ilaa dhagaye Ahmaddiin birriin Ahmaddiin kanneen bira hojjete guyyaa 8 ustaazam zaalliyaas jiran birrii guyyaa 8 keessa guyyaa 8 birrii 400 fi meeqa kenneeraa fiyan birriin kiyya na biratta fedhe isa Ahmaddiin ati nama riskii barbaaduudha
nama dalagachuu barbaadudha. Nama ganaa ol guddatu darajaa baay'ee nama ati bakka kanatti of ilaalte malee ganaa ati nama ofii keetiyyuu bakka guddaa ga'uu danda'udha. Hin kijibini tokkoffaa duraan dursa rabbiin bakka nama kaa'uun beekamu si galee Ahmaddiin. Lammaffaa immoo egaa birriin kun mee dhagaye Ahmaddiin. Haadhan jaalladhu. Indalagamne itti baama nageetti himtennaan baama nageetti dhiisee birrii sadarkaa natti kennee paaspoortii immoo yoo kennee ilaallu asii dhannee kaampaanii taaskii immoo hin jiru paaspoortiin hin gatamne jedhanii jennaan mucayyoon kun sababiin waraana keessa ture sababiin naatti keettanii laagatte hijiba bitamtee booda kana mataan nama dhufe maaliif ilma namaa goosuna kana barbaachisu garuu jizaa rabbi kafala wallaa laazim jizaa keessan rabbi isinii kafala rakkoon qabu atillee immoo manaa qabaataa waa tokko sobii waanuma rabbi sitti indalagamne ittiitti. Ujjini ini kita ni, saya ni kenu kan kujasan jadi sekarang kemudian aku tadi mungkin itu dari nana itu. Kan kujasan kan itu, kan kujasan udah saya indah lagi. Kujasan nana buat, aku ngkap. Inilah kamu. Ahmaddiin siin kennaa hin kakattaa birri waalaikumsalam birri kun hin kakattaa Ahmaddiin mee Ahmaddiin dhagaysii maala Ahmaddiin mee wallaahi haadha kiyya dadhabduu kana ijaan nan argisiisin wallaahi yoo an birri ijaan nan argisiisin ayyariin nagaa baate biyya kanaan galchis sibiraa qaba jedhi wallaahi kottu amma fudhadhu birrii guyya shanii hassabaafiiti wallaahi dha anigin wallaahi laazim kakadhu kottu fudhadhu sababiin nagee chaalenjii masxooqiyaa waraabeef mana sisiin naxallatti ati waan hin jirre na zabaraarraqini ga ati dhagai haga hojjetaa kiyya taate dirasitti na jala kamo keessin hojjechiifatu baay'isiin jedheera sababa kana ati kanatti damooza fudhattu waan kanatti hojjettu nama biraa leeshaaf birasi dalagsiisaan dagaa qabdaa Ahmaddiin waayii dhimma nama haasaan jiru amma Ahmaddiin ifati kakadhu kottuu fudhu amma mee haadha kiyya jaalladhu dadhabduu sana ijaan nan argisiisi wallaahi nagaan godhin birrii guyya shanii sibiraa qabade an kan guyya shaniitti dabale guyya 10 godhee sii kenna amma kottu lokeeshina mana kiyya hin beeyta rabbiin dhala kiyya naa kutu rabbiin dhala kiyya naa kutu an paaspoortii jalaan nuskine mucayyoon qabdee gudeenne jedhii kakadhuuti Ahmaddiin waayee paaspoortii keessa deebi'aani bakka ilaa dhageeffadhu waa'ee paaspoortii osoo hin taane kan isin jette waa'ee birriiti waa'ee paaspoortii amma bakka akkana goona kuba tokko fudhattee ati suufaan dhattee hodhatte asii yoomuu rakkina kee kana dhaga'uu dhiisa utuu dubbannu yoomuu miidhama kee kana dhaga'uu dhiisa godhe yoomuu koy dedo koy gurra kee gurra wakkala kana yoomuu rakkoo kee dhaga'uu dhiise naan gar tokko nufe gar tokko natti dhufa rakkoon kee amma waa'ee paaspoortii keetii karaa karaa dhaqee birrii dhabuu kee immoo dhaga'e gurra reetti goote emi amma yoom hanga yoomittan rakkina kee dhagaa ammati gaafa lubbuun jirtutti Ahmaddiin sila waa'ee paaspoortii ati amma moo birrii akka dhowwatame natti hime jechuudha sinii galee rakkini kee isa kan bitaa moo mirgattan qaban La amma wanti beeku tokkuma dhageeffatu inni lammaffaa ishii Ahmaddiin koo ishii mana koo keessa dalagaa dhattee chaalenjii jamma ijoollee siisuni eeggadee waraqaa dhaabbatanii agargaaran mana namaa keessa chaalenjii hojjeta masxooqiyaa waraabeef masxooqiyaa kana maal jettee tokkummaa Yasmin bakka ambawne deedika nada lagaaratte mana uffataa biraa irratti beeksisa hojjette kuma dhageeffatu masxooqiyaa sun ollaasiiti ijoollee sun dhaqee masxooqiyaa dalagee fi kana fuudhatti wal lolgoon Ahmaddiin waa'ee namaallee naasa'inii namaaf namallee alaa asitti arsii jimma jechuu egadeeradha tokkummaa asitti qabadhudha asitti bakka kanatti nama walitti bu'a bakka kanatti hin deeggarin anatu siin jedhu wallaahi kijibaara inni jimmi sarsiin kan itti aranu kan itti akka ammaan rakkoo qabare jimma arsii fayyaan keessan tokko Dubaayii keessan kan itti aranuuf kan itti akaanu
garaagarummaan qabda. Ata'u malee dhimma kiyya anarraa dubbadhu malee ana ta'i Yasmiin akkana dhi malee ijoollee arsii akkana gootee ijoollee maarree kastaa ta'e jettee hin dubbatin Ahmadiin okkee. Kanaafuu dhaggeeffadhaa sitti uummata dhaggeeffadhaa walumaa galatti nama taa'annaa uwweedha. Egaa tajaajila laafira jira laafira asii laafira hojjaa ture. Kan paaspoortii kiyyaa immoo sababiin sabaaf sallamiidha dhaabbachuun irraa dhufame inni lammaffaa immoo Yasmiin kun guyyaa kana guyyaa hojiin hojjetame hojiin hojjetama guyyaa shanii hojiin hojjenne guyyaa kan Kakadhu siin jedhee bara Ahmadiin kakadhu siifan kenna. Ani dhaggeeffadhutti hima. Ani dhaggeeffadhutti hima. Ahmadiin dhagee. Tokkummaan tokkotti qoonna dhagee. Yasmiinati rabbiin dhala kan koo kutu mucaan keessa jirtu. Ahmadiin paaspoortiin illee jaan dhawwamne mucaan sun illee haraaman dalee jettee kakatte jettee mana keessatti hojjetame simma sulaa mana sana keessatti. Ati waa'ee paaspoortii moo Yasmiinii waa'ee birrii tamma kaayyoon keenya? Ani amma waa'ee birrii irratti si galee birrii irratti arrabni koo Waa'ee birrii nama kanarratti kakadhu siin jedhe ilaa tokkummaa wallaahi laazim lookeeshiina naaf ilaa Ahmadiin lookeeshiina naa ergi birrii guyyaa shanii si biraa qaba jedhiiti haadha kiyya an jaalladhu ijaannan argisiisin haadha kiyya dadhabduu sana jedhiiti wallaahi maallaqni kiyya haqxi kiyya Yasmiin si biratti tafeera naan jedhi wallahi kan guyyaa shanitti an kan guyyaa kudhanii si kennaan warabbal kaaba. Kakadhu amma nama 2,200 jira tokkummaan hin jira mee kakadhu kottu amma fudhadhu wallahi sii kennaan yoon sii kennuyyuu liivii kanarra cufadheen buu amma kottu fudhadhuuti deebi'oo barbaade. Rabbiin haadha biyyatti nagaan nagalchiin jechuudha. Wallahi rabni koo kun asirraa birrii guyyaa shanii raawwatteetti baamanaa keessatti. Kottu yallaa kottu. Kottu garuu moo inni jiraatu inni paaspoortii hayyee kottu bakka haadha kiyya ijaanan argisiisin jette isaa azaanii baajira dhagayisiima si galeemi haadha kiyya ijaan agarsiisin jette kottuu birrii kee amma fudhadhu daddafiiti amma kottu fudhadhu. Haasaa kana immoo jechuudha. Paaspoortii kiyyaa Yasmiin homaa qabda. Yasmiin of fiddi. Mana sigeetti raawwatame mana sigeetti gudeedame viidiyoo jedhannaa waraabee tumuri kana qabda. Paaspoortii mucaa jaallatteetti kennatte natti kennite mucaa mataan sirrii sadal. Qorra ijoollee ibiddan ofitti bane baay'ee qorra. Okay, Yasmiin amma akkam goota beektaa? Yasmiin. Tokkummaa. Muwaazii kana Ahmadiin caala muwaaziin jennaan mucaa gaatiraa sana abbaan manaa kee. Gaatiraa. Laa gaatiraa miti. Muwaaziin jennaanii asitti qabadheen ture fanna jalaa badeefan shiftaa wayii. Laa takkaan nas dhufeen beekoo. Suuraan fanni isin dhumne suuraa wayii nurkaa badee nama latte shiftaa tokko jechuuf ani asiin qabannaa fan ijoollee mucaa gaatiraa wayii natti fakkaata mucichi gaatiraa wayii natti fakkaata. Ahmadiin mana isaan ture mawaallaan jedhaa ture Ahmadiin miyuutu irraa kaafadhume qori suuraa isaan fidaa. Suuraa isaan fidaa bahe. Abbaa warraa kee yoo ta'e hin qabamtu jechuudha sumatti qabamtu ba'uun hin jiru hin bahin. Ahmadiin. Muwaaziin isan dhiyoo kana suuraa isaa fannise sana abbaa warraa si mucaa tokko gaatiraa moo'es eddeeta hin beennu garuma sandaabotee gaatiraa ta'e jimma maannaa ta'e hin beeku limmuu moo maaloo akkasii hin beenne garuu. Isa. Wallahi baaman asii ani hin beeku mee fakkeenyaaf suuraa isaatiin maxxansa illee argine mee fidii maxxansa hin beeku. Nabira teessee mana isaan ture hin jennee konka mana isaan ture naan hin jennee ati nabira teessee gurra wakkala goote gurra illeetti goote. Isa kam jedhaati? Nabira teessee ati mana isaan ture muwaaziin naan hin jennee ati itti wala naan jedhaan jiru hin turreeti. Muwaaziin nan beeka bar muwaaziin nan beeka bar baaman asii nan beeka. Tokkummaa muwaazii sadeen gaddaa ilaa muwaazii sadeen gaddaa achitti gudeedame naan jedhe wallahi muwaaziin jennaan mucaa tokko. Isa artisti Nafiisaa wajjin dhufeedha abbaa warra kiyya ishee. Okay. Mutawaasaan.
Bakka isa ila akkasitti na oonaa himte walii galleerra yaa isa nan beekan ni na dubbiseera la. Isa nan beekan ni nama nagaa wayiiti. Laa isa abbaa warraan kiyya. Yaa muwaaziin jennaan kaayyamoo tokko beektaa mana isaan ture naan jedhee bar kaayyamoo tokko. Utuma waliin beekuu gurbichi majini hundi kun suuraa agarsiisee jennaan mana isaan ture naan jedhee yoo. Nama hundan beekama tokkummaa dhabdee gartuu Dubaay keessatti nu wajjin jiraatu hundi jedhaa yoo. Akkamittiin tokko lama sadii lakkaa'een. Waliin beektuu suuraa agarsiisee naan mucee sareedaa sara miti ati muwaaziin maqaan isaa. Tokkummaa dhaggeeffatu waa'ee nama keessan Isa Nafiisaa wajjin Itoophiyaa irraa dhufi kan areeda qabu muxawwaadhuma sana abbaa warraa kiyya. tokkummaa jireenya barbaade. Gurbicha qilii qaba fakkaatan minas lamuusi jala deemti ijoollee iyya sinniiftu. Waan qilii qabu wayinatti fakkaata feesbuukiidhaan na dubbiseera ni gaafa duraayyuu suuraa naa erga iyyuu naaf suuraa achitti kaa'anii. Bareedina mana gaadhe. Haalli sanyii mootii bira jira kaa haalli sanyii mootii bira jira. Kaalidii waliin jirra. Tokkummaa asii dhaggeeffatu. Yoo satee rakkoon qaba yoo satee rakkoo inni nama nagaadha inni nama nagaadha jechuun ammallee hattuudha naan hin jedhamne maal gaa namoo nagaadha eeggattuudha naan hin jedhamne fuulduratti waan dhufu maaliif mana isaan ture tiremmoo as kaayyamoo tokko fidee asitti hattuu wayi fidee fanni himnaan. Tokkummaa hattuu Dubaay keessaa quxuroo qaba beektaa guddinyu makooti natti ni minin jedhee waan jiraachuun barbaada. Mee nama beektu natti mattoota san yaa rabbi dhiisi seettumte hundumamtaa dhiisi. Hattuu Dubaay keessaa natti min rabbi suraatu maaliif ani jireenyaan barbaada nama dheengadda bakkee ture akkataa jechuudha. An garuu amma jireenyaan kun jiraadhaa. Waa'ee kan kokoo naa xumura maaliif ani haasaa illee miidiyaa kanatti fedhu. Muwaaziin tokko mana isaan ture naan jedhee bari Yasmiin suuraa agarsiisee jenna isa sana osoo hin taane nan beeka isa sammuu itti feesbuukii isaa nan beeka. Ahmadii waa nama hunda osoo itti argisiiste nan beeka malee hin beeku hin jedhuun siluma akkasuma. Mana isaan ture irratti nu dawwaluun dhanneere. Qoy suuraa qoy sin agarsiisa bakka hundatti nagama nan beektoo tokko. Suuraa maali nu agarsiifta maa inni suuraatiin agarsiiftu maal godhu. Maal agarsiisu seena viidiyoo banime waan si gaafa eenyu sana qorattee fitte qorachiiftee mootiin beektee dhufte sanii dimee asirra taa'ee eenyu sana qorachiiftee itti risiitii. Tokkummaa ilaal nama hangamaa wajjin oolaa ijoollee wajjin oolaa gite ilaal nama guddaa wajjin oolaa. Maal kun shiftaadha kan walama Dubaay jiru miti abdii xayyuu waaqurraa kanaaf. Maa Dubaay keessatti namni gurguddaa miti namni taa jiru Ahmaddiin kun. Eenyudha jarri kun? Namni guddaa hin dhufaa nama guddaa wajjin oola malee ijoollee wajjin oolu sin jala baran. Bilbila kiyya keessa bani mee namamma. Waatsaappii koo keessa nama maallaqa nama fuudhee abdii xayyuu waaqurraa kanaaf. Mee duuriyoota wayitii natti fakkaata mee banni suuraa. Ilaa kun inni gara naawuu waan waatsaappii koo keessa jiru seeraan kun ilaa nan barbaada qoy waatsaappii koo keessa. Tokkummaa nama qabsiisu rabbiin suraadhaati maal taate na qabsiisu jireenya kiyya hin barbaaddooti. Maa innatti fidde sila. Sila nama nagaa itti waa innatti fidde. Nama nagaa wajjiniin nama guddaa wajjiniin jiraatan sin jedhee beddan. Nama guddaa wajjin yoo jiraatte gaa waa hattuudha kana biratti namni waa hate hattuudha guddaa xiqqaa keessii beekaan. Nama hangawaa wajjiniin jiraadha yasmi jiraattu fan jedhaa barran. Nama hangawaa wajjiniin jiraadha yasmi jiraattu fan jedhaa barran. Nama hangawaa wajjiniin jiraadha yasmi. Wato miyuutii irratti qabaa sheekan. Namni gurguddaan Dubaay keessatti na tuuma. Namni gurguddaan namatu hin jiru bari hundanii akka beeku Tamira waan argee erguu barbaaddan. Guys. Namni tamira waan argee erguu barbaaddan eenyu lakkoofsi koo viidiyoo jalqabaarra jira. Jimmaa maan wallisoo Jimmaan gaafa jedhu Jimmaan guutuu guys. Jimmaan guutuu. Jimmaan kaaba amma kibbaatti jechuudha guys. Tokkummaa dhaggeeffatu hima. Bilbilli nama irratti naa cufamuu dide sagaleen koo jiraa? Inni gaama tokkummaa dhaggeeffatu hima. Ani immoo sistimu.